namni meeshaa hedduu qabu fakkeenyaaf biyya ambaadhaa gartee waggaa hedduudhaaf jiraatan karaa biyyaa galuu feetan jechuudha. Imbaasii deemtanii karaa salphaadhaan jechuudha imbaasii deemtanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaasuu biraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira jiraatu. Viidiyoo kana keessatti waan gartee akkaan gartee isin fayyadu isiniif qabadhee dhufeetin jira. Tokkoffaa malee waa'ee kaargootii wal qabatee viidiyoo kana keessatti waan gaggaarii isiniif qabadheetin jira. Innis malee waa'ee kaargootii fi akkasuma immoo gabaa gurraachaa haala inni itti jiru rakkina inni itti jiru isiniif qabadheetin jira. Inni tokkoffaa malee waa'ee gabaa gurraachaa yeroo ammaan tana mootummaan federaalaa jechuudha haala jabaadhaan jabeessee hordofaa jira jechuudha. Nama gartee gabaa gurraachaa dalaguu yookaan immoo waan akkasii naanneessu tarkaanfii hamaa irratti fudhachaa jira jechuudha. Akaawuntii baankii isaa cufuudhaan bakka jiranitti gartee hordofee gartee qaqqabaa jira jechuudha. Hanga ammatti yoo xiqqaate Finfinnee keessatti gara nama 400 olii qabanii seera jala oolchanii jiran jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana Finfinnee keessa haalli gabaa gurraachaa hedduu ulfaataadha jechuudha. Ikoonoomii biyya irratti dhiibbaa guddaadha fidaa jechuudha. Kanaaf gabaan gurraachi Finfinnee keessatti biyya Itoophiyaa keessatti dhorkamaa jira jechuudha. Inni biraa immoo namichi immoo Saamii Dooraal jedhamu. Dooraal gartee Finfinnee keessatti sharafuudhaan yookaan immoo mootummaa irratti dhiibbaa hamaa gartee oofaa ture tokko namichi kun. Yeroo ammaan tana qabame mootummaa federaalaa jala oolee jira jechuudha. Namichi Saamii Dooraal jedhamuun beekama maqaan isaa. Saamii Dooraal maallaqa biiliyoona 5 tuqaa takka wajjin to'annoo mootummaa federaalaa jala oolee jira jechuudha. Qarshii biiliyoona 5 tuqaa takka jechuudha. Maallaqa lafa miti. Mootummaa federaalaa jechuudha. Naannoodhaaf maallaqa dila kana gartee waggaatti irra maduuf jechuudha. Saamii Dooraal namichi jedhamu kun nama 25 wajjin mootummaa federaalaa qabee jira. Akaawuntii 25 ol qaba. San hunda gartee harkatti qabamee jira. Namichi kun waggaatti gara biiliyoona 2 fi gara 500 wayitti sossoosaa jechuudha. Akaawuntii irraa akaawuntiitti sossoosaa jechuudha. Namichi kun meeshaa gartee elektirooniksiidhaati biyya alaarraa Ameerikaarraa gaggalchaa jechuudha. Ameerikaan gartee isaaf akkuma gartee ani gartee asirraa piyaasa boolerraa piyaasa deemuu gartee akkasuma isaaf namichi kun qabamee mootummaa federaalaatiin to'annoo jala oolee jira. Kun egaa ammaan tana jechuudha. Kana dura immoo nama 400 ol mootummaan qabee to'annoo seeraa jala oolchee jira. Yeroo baay'ee namni keenya gartee gabaa gurraachaan sharafachuudhaaf gartee as dhufu kootu shiif sharafna jedhaniiti sobanii bakka gartee maallaqa irraa sharafan san gartee hoggaa isaan dhaqan fakkeenyaaf bakka gartee maallaqa sharafamu gartee asitti Finfinnee keessatti istaadiyeemii fi naannoo istaadiyeem Beeraayi baankii Komershaal baankii gartee waliigalaa naannoo sana jechuudha bakka gartee duraalee itti sharafamu bilaakiin itti sharafamu jechuudha. Naannoo sanatti qabanituma siif sharafna jedhaniituma gartee sirba shanituma gartee achi simeessanii hisaaba gartee 80 yookaan immoo 70 siraafuunas hin jenne sirba shanii hisaaba 50 siraafudhan jechuudha. Poolisi dhufe maal dhufe jedhaniituma gartee sirba shanii ati halas siraafudhan jechuudha. Yookaan immoo duraaleen kee gartee sirrii miti maalee gartee ati fidde gartee sirrii miti yookaan immoo feekidha jedhaniiti sirba shanii duraalee gartee feekii duraan keessa qopheeffatanii deemaniin nama meeqa jechuudha nama hedduudha gartee kan nyaadhamee jira jechuudha. Jijjiiranii jechuudha feekii kana gartee sikkananii jechuudha. Gabaan gurraachi kuni nama hedduudha gartee rabbashee jira jechuudha. Miskiina hedduudhaatti miidhamee jira. Akkasuma mootummaan immoo biyya keessaa fi biyya alaatiin illee akkanatti jabeessee qabaa jira jechuudha. Arraantan immoo guddaan isaanii mootummaa federaalaa jala galee jira jechuudha. Qabeenyi gartee akaawuntii iraanii qabu guutuutti to'annoo mootummaa federaalaa jala galee jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya if eeggadhaa gabaa gurraachattanii hin nyaadhaminaadhaa. Mootummaan hordofaa jira nama gartee waan kana dalaga hundaa'u mootummaan bakka isaan jiranitti qabaa jira jechuudha. Hatta niitorkiin hatta bilbilaan haa ta'u mootummaan kana tarkaanfii fudhatee qabaa jira jechuudha. Inni biraa immoo gama gartee kaargoodhaatu deebine namoonni hedduun gartee waa'ee kaargoodhaan gaafatanii turtanii waa'ee kaargoodhaa namni tokko fakkeenyaaf kaargoo yeroo gartee ergachuu fedhu meeshaa elektirooniksii gosa tokko lama godhuun dhorkaadha. Gosa tokko ta'e rakkoon qabu. Meeshaa firiyaa haa ta'u, istoovii haa ta'u, meeshaa kamuu gosa tokko yeroo takka nama tokkotti ergachuu hin dandeessaa. Yeroo lama immoo ergachuu hin dandeessu. Sirraa fuudhamaa jechuudha. Asitti maaliif maqaan kan ka'e kaargoodhaatti ni galmaa. Fakkeenyaaf Dubaay teessee yeroo takka ergitee firiyaa haa ta'u, istoovii haa ta'u ergitee dhufanii si fuudhan qaraxa sin kafalchisan. Wanti itti kafaltu gartee waan xiqqaadha asitti jechuudha. Yoo immoo gartee meeshaan keessan dhufee gartee bakka gartee kaargoodhaa kana taa'ee ture kiraadha sirra deeme malee wanti itti kafaltu waan xiqqaadha. Yoo immoo gartee meeshaa lama elektirooniksii gosa wal fakkaataa 2-3 akkana fidde immoo sirraa'ee qaraxa guddaa sirraa si kafalchisan jechuudha. Irraan si deebi'a namni tokko biyya alaa taa'ee biyya kamuu taa'e jechuudha yeroo 2 meeshaa ergachuu hin danda'u kaargoodhaan. Yeroo takka qofa si fayyadamaa jechuudha. Akkan gartee information gartee gaafadhee achirraa fudhate jechuudha. Inni biraa immoo kaameraatii fi kana immoo
dhorkaadha siif hin hayyamanii bilbila immoo noormaali gartee dirree xiyyaarratti yeroo seentu hanga bilbila 2-3 siif hayyamu kan sanirraaf immoo siituutu akka itti dhokeeffatee dabaraa jechuudha maallaqni immoo gartee yeroo gartee biyya ambaarraa galtan hanga duraala 3,000-4,000 isiniif hayyamamaa jechuudha yeroo gartee airpoortii seentan achitti galmeessitanii yeroo gartee ifiin feetanitti sharafachuu dandeessan jechuudha inni biraa immoo namni gartee laspaasii qabdan meeshaa qabattanii galuu ni dandeessan hanga gartee kiiloo 45 illee ta'u kiiloo 50 illee ta'u qabattanii galuu ni dandeessan jechuudha inni itti aanu namni meeshaa hedduu qabu fakkeenyaaf biyya ambaadhaa gartee waggaa hedduudhaaf jiraatan karaa biyyaa galuu feetan jechuudha imbaasii deemtanii karaa salphaadhaan jechuudha imbaasii deemtanii gibiraan alatti waan jamu jechuudha waraqaa san barreeffattanii imbaasiin gartee barreessee isiniif kennite meeshaa gartee hanga feetan karaa biyyaa galfachuu ni dandeessan jechuudha garuu yeroo gartee waan san barreeffatu khuruuj nihaayi yoo qabaatte fakkeenyaaf biyya sanirraa biyya arabaarraa ta'u yeroo baay'ee gartee ijoollee teenya gartee biyya araba jirtu waan kana gaafata khuruuj nihaayi waan jamu jira yoo gartee waraqaa san qabaatte khuruuj nihaayi san qabaatte laspaasii muratte imbaasii deemtee jechuudha ani karaa biyyaatiin galuu fedha meeshaa baay'een qaba waggaa gartee dila kanas jiraadhe kanaaf waraqaa naaf barreessadha itti yoo gaafate isa waraqaa si barreessan meeshaa tantee hanga feete galfachuu dandeessaa jechuudha qaraxa malee garuu osuma kun kan osoo jiru as keessa jechuudha istoofii 2 ta'uu qabu firiijinii 2 ta'uu qabu meeshaa elektirooniksiidha meeshaa elektirooniksiidha kan hunda keessaa tokko siif hayyamaa jechuudha uffataa fi waan gartee balaqalaa distii maaloo kanneen gartee rakkoon qabu viidiyoon keenya irrantana kana fakkaataa galatooma ulfaadhaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajna viidiyoon kun gartee sun tole laayik godha sheer godha akkasuma immoo namni maatiin ta'in maatii ta'an isin jaa galatooma salaamu alaikum. Hello? Look at that line, it's so pretty. Hey. Okay.